waliin nyaachaa turre. Har'a bultii namaatii kun duraan fakkaattu. Saniifuu wanni walii galuudhaa hin jirtu. Yoo shamaa harka fuunee qabeeyyantoota hordoftoota xiyyaa nageenyi keenya bakkuma jirtanitti nageenyi fi gaafatan qaamlee isaan akka bisin jecha. Walitti deebineeti jira. Xiqqisha dhimma wayitiif hin dhufe. Dhimmi irraa dhufes waa'ee keenya kan deemu jiru kana. Waa'ee keenya ilaalchisee dhiyeenya kana liinaan gabaatee turtee jirti. Amma kan irratti irra hedduun keessatti liinaa siitu baasan jechaa jirtanii ani immoo liinaa hawaan hin baasin qabu. Erga isin baadii booda garuu cinaa dhaabbachuun dirqama kiyya akka nama tokkootti. Waan irraa eegamuun godhe malee waan biraa hin goone jechuu barbaachisa daawwattoota kiyya. Hayyee wayin isin gaafadha. Summaan naa deebisa. Intalti dhalaa takka erga alatti baate maaltu isirraa eegama? Yoo bakka seentuu hin qabaanne yoo bakka deemtuu hin qabaanne maaliif cinaa dhaabbattanii jettanii irra hedduun keessan? Wanni cinaa dhaabbannu isin tun dhalaadha. Takka faaya gama fannisu dhufte. Bulteeti jirti Abdallaan kun jaraan dhufne. Mucayyoon tokko baaseetti rakkasu jirti. Hayyee akkam godhaa jettan maaliif cinaa dhaabbattanii duubaree hoo achi hoo jala dhaqee mucaallee dubbachaati jira daawwattoota keenya. Rakkoo isidhaa tana isin irra guddaan keessan hin agartanii mucaan kun jira ammoo cal jennee itti ilaaluun hedduu akka nama darara. Saniifuu nuti liinaa wanni cinaa dhaabbannuuf fuudhuudhaaf yookaan osoo hin ta'in yookaan jaalachuudhaaf osoo hin ta'in akka nama tokkootti waan nurraa eegamu goonaa jechuudha obboleettii teenya isin tuni. Irra hedduun keessan dhalaa wajjin kan dhalatan hin jirtan jee yaadu. Haa ta'u immoo isin tun hiikamte fakkeenyaaf hiikamte kalee jaartii Abdallaan turte har'a hiikamte garuu erga hiikamte booda garuu immoo inni yoo jaartiitti jaala anaatu itti balleessee yookaan deeffachuun qabaa jala deemee hin galfanne hanga inni jala deemee yookaan galfachuudhaaf yaalii godhu takkatti isin tun isii jiraatti. Maaltu si gargaara? Mana eenyu jiraatti? Hojii yeroo biyya Arabaatti haadha abbaan isaa sin jiran obboleeyyan isaa sin jiran. Eenyu cinaa dhaabbatare? Namni cinaa dhaabbatu hin jiru. Karaa gortu dhabdee tokko sanuu mana fannisu dhufte. Erga mana fannisu dhufte egaa achitti mucaan kun waan isarraa eegamu godhuuf jira jechuudha. Fannisi. Achumatti yoo nagaa argachuu danda'e akka maraa altaan nageemaa argachuutu jirtu achumattuu sammuun si baay'ee jeeqamaa jira. Innis daawwalee bilbilaan yeroo baay'ee jeequutu jira. Sammuu bira kutee nutti dhaatee jira nuti isintu bultii teenya diigaa jira. Nuti bultii namaa diiguudhaaf kaayyoo sin qabnu karoora sin qabnu maal nu fayyada bultii isaanii diiguun kaleessa waliin nyaachaa turre akka nama tokkootti. Kalee waliin nyaachaa turre. Har'a bultii namaatii kun duraan fakkaattu. Haa ta'u nuti jidduu seennee waan goone hin qabnu. Nuti erga isiin hiikamtee baate booda bakka itti goone. Fannis wajjin gatteenyaa haasofneeti. Mucayyoon tun erga hiikamte gaa bakka ol seentu hin qabdu. Hanga mana tokko laallee kophatti kireessinuuf takkatti fannis mucayyoon tun si bira haa jiraattu. Erga isiin deemteetu fannis dhufte booda fannis wajjin gatteenyaa haasofnee. Mucayyoon tun dhalaa dhagaa karaa deemtu hin qabduuti. Inshaallah hanga furmaanni tokko itti dhufu takkatti si bira haa geessu. Yoo Abdallaan dhufee irra deebi'ee itti dhagaantee kan galfatu taates haa galfatu. Yoo Abdallaan hin barbaadu jeetis saniifuu daawwattoota keenya gabaabumatti inshaallah jalqabaa agartan malee booddee waan kanaa agarree. Rabbiin booddee waan kanaa inshaallah waliin jirra. Dhugaa jirtu sarkuuf teessanii. Dhugaa jirtu sarkuuf teessanii eenyu badiirra jira dachaas maaliif jira dachaas itti bultii isaanii diiguu jiramoo? Bultiin isaanii tuni dachaas achi diigamtee waan jaamu takka addaan isin barbaade addaan isin baasuu barbaade. Bultiin isaanii takkaffaa walii irratti diigamtee takkaffaa waa'ee duniyaa fi lilliidhaatii wajjin wal qabatee as deebii yaaddoo fa'aa malee yaaddoon illee gaafsan waa'ee yaaddoo sanfaadhaa wajjin wal qabatee bultiin isaanii waa'ee duraan ibaa dhaabbatamtee diigamtee hanga mana tokko naallee kireessinu takkatti haa isin bira jiraattu. Jenneetti waliigallee waan silaa barbaachisu hundaa'u siif goona uummata akka yaadini ati obboleetti teenyaa yenneeni jaalala obbolummaa mooliin jaaladha.
Jaalala obbolummaa sirriitti hin jaaladha. Maaliif hin jaaladha? Obboleettii wajjin daladhee rakkoo isin keessa jirtu isii fi Rabbi bichaatu beeka jechuudha. Erga bultii sii keessaa baatee jireenya kophaa eegaltee bubbultee jirti. Mucaa isii dhabdee san gubbaadhaan mucaa isii erga dhabdee booda mataan isii hedduu jeeqamutti jira. Haa ta'u immoo duuba maaliif isii tana cinaa dhaabbattanii maaliif isii tana gargaartanii warri jettan hayyaa obboleeyyan kiyyamee duuba isiin kun eessa deetti mee dhalaadha? Eessa deetti? Firraa baafuu nuti akka Abdallaan shaararra baasetti fannisinis firraa ari'uu firraa alatti Abdallaan naaf fannis akkana nu qabatee jira. Maaliifuu anaaf innillee wallollee saniifuu daawwattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo wanni isin naa beekuu qabdan ani liina akka nama tokkotti cinaa dhaabbadhee waan isin barbaachisu hunda godhuuf jira. Tasgabbeessuutti hin jira. Akka isin hin jeeqamneen godhuuf jira malee jajjabeessuutti hin jira malee waan biraatiif kan inni itti dhiyaadhe hin qabu. Jaalala obbolummaa dirqama obbolummaatiif dirqama oromummaatiif hin fiqqabee waan kana cinaa dhaabbadhee mucayyoon tun akka sammuun isin hin jeeqamne godhutti jira jechuudha. Waan jirtu tana waan jechuudha liinaa irraa barbaannee yookaan bultii isaanii addaan facaafneef hin qabnu nuti. Bultiin isaanii erga diigamte booda diigamtee ala baatee intalti dhalaata akka shaararratti erga gabbaate boodatti sababni cinaa dhaabbattaniif maali warra jettan ta'uu qurxanii jirtan. Maali boo rakkoon namaa isin gammachiiste jechuudha barre. Nuti har'aas boruus taanaan cinaa dhaabbanna. Maaliif hanga rakkoon isii furmaata harkatutti hanga sammuun isii tasgabbootutti hanga yookaan gartee miti bultii isii keessatti deebitee nagaan jiraatutti yoo kun hin taane immoo hanga mana tokko laallee kophatti kireessinee fi akka nama tokkootti jireenya haaraa eegalutti akkatti wanni if duuba nu deebisa hin jirtu jechuudha. Sodaa namaatiif yookaan jecha namaatiif jennee nama rakkoo keessa jiru akkamitti eenyu ilaalla jara keenya. Sammuun keessa yoo isin fudhatte sammuun teenya nu fudhattu. Yaa nu fudhattu sammuun teenya. Maaliifuu obboleeyyan dhalaatti wajjin waan dhalanneefu rakkoo dhalaa irra deemu jirtu ilmi dhiiraa tokko dhugaa ijaartii yoo qoonni jirti. Eessa ol seentee maaltu maal tahee jee nama moosaree jee namni jala gabbee ilaalu hin jiru waan ta'eef san gubbaadhaan nama isii tana cinaa dhaabbate hundaa'u akka diinaatti xilaata godhate doorsisuudhaa fi arrabsuudhaa fi sodaachisuudhaaf nama hidhatee deemu jiru. Kana jechuudha namni isin Abdallaan badiin qabattan. Badii Abdallaatii fi waa'ee Abdallaatiif waa xiyyaa jidduu ba'a. Ta xiyyaatiif ta Abdallaadha sun dhimma dhuunfaati. Arraas boruus taanaan liinaan waan isirraa eegamu hunda godhuufi qabna. Saniifuu wanni walii galuudhaa hin jirtu. Wanni walii galuu wanni jaamu hin jirtu. Hiikamte ammaaf hiikamtee jirti isin. Bultiin namaa osoo hin diigamin duratti malee warri bultii namaa keessaa beenaa jettanii erga waraqaa sii fudhattee niqaan sii hiikame booda bultii keessa hin jirtu amma. Bultii tam keessa jirti hiikamteeti namni hiikame tokko osoo isin shari'aa hordofnee jettan malee akkamisa na dhibaaban namni hiikame tokko fakkeenyaaf bultii keessa jira jaama osoo dhugaadha osoo niqaan hin hiikamin duratti yoo inni jidduu dhaabbadde addaan fageessu jira dhugaadha. Arrammoo eegaysiin hiikamteen boodatti bultii namaa diiguun tana erga diigamteen booda nama yoo tokko eegee hiikamteen booda fi qabuudha bultii namaa diiguun akkana beekumsi keessan gartanii osoo bultiin isaanii diigamin duratti nuti takka keessatti argamne hin beeknu erga bultiin isaanii diigamte booda garuu immoo waan liinaa barbaachisu guutuudhaan cinaa dhaabbachuudhaaf qophiidhaan raas boruus. Akkasitti hoo akkamiin yaaddan osoo bultiin isaanii diigamin duratti keessan agartanii beektanii osoo bultiin isaanii diigamin duratti anaa liinaa akkana godha jedhu tokko dhageessanii beektanii anaa Abdallaa dhaal tokko dhageessanii beektanii anaa Abdallaadhaa wajjin waliin bu'aa agartanii beektanii nagarra jechuudha. Saniifuu daawwattoota kabajamtoota keenya dhugaan jirtu tana garuu dhugaan ni hadhooyti eenyu boodarra eenyu dhugaa qabaa arguuf teessanii liinaan dhugaa qabaattee fi
وعبد الله نبغى قباته فو أرجوف تيسن إن شاء الله نوتيس أدام بها ولدين قلنا خانة تنجرو فرمادا برباد جرا فرماني غرامين دياتا وان جاوندك فرماني خما دري أمجاخ ياو جنا دبي جراتون دندو يتلينا ديمني يوخاو مجايسي فيدو في كامنا نوتي جالاتوس جبوس مجايسي لبدي مراجو جرتوان تيف جالاتوس جبوس عبد الله مجايسي خاكنات خنو فيتا درك الترافونا فين ها درك الترافونا في دندو يشي يفتشو يودب لبيمو مجايسي خنو فين دركم أسمت تنسين راقب أبسا إن شاء الله برو يخالينا وجين ولكني وانت كذا كوان مريان نوتو جرا هنگا إن شاء الله فيديو براتي ولد يبنتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نجان ترى سنين جالده